Bolol. Naman. Maal Riyad? Meron sa tigil. Eh? Meron na hindi yan. Kasi nagenya ka namin tayo. Ricardi ko na yung tergama. Filter ite na. Ha? Kami ki mate. Nasobe ana targate mo sa targate. La namichi dhugaa dubbate. Meron sa tira? Amma sobde guyyaa sadii soomuu qabda jechuudha. Tila meme kare dibe. Why? Ana targate mo ba to? Uf. Ana targate. Targate tira. Maal abbo maal sargii keenya irratti hin argamne ati. Targiyomi. Sargii bakka nan bee waliin beennu jechuudha da. Ana qofan si beekaa nan beektu ati. Nati la vedo karan ture. Angkatan si beeka waggaa baay'ee. Eessatti miidiyaa irratti akkanaan hin jenne. Kaayirootti si beeka kaa. Ha? Kaayirootti si beeka waggaa baay'ee ati ani heerumuun makoo iyyuu hin beektu waggaa ga'e amma ilmoo argachuu iyyuu ka'e. Ji'a muraasa booddee ayyuu koo dhufti. Wallaahi jedhe. Maanaadha mana xahaati amma xahaan maal siin jedha koy. Maaliif qalabatiin gaanne? Nan furdadhe. Yoo furdatte qalabatiin gaattu ne jala furdatte? Wallaahi laazim kiiloo 10 kan dabale ergan rufe. Kiiloo 43 irraan kiiloo 60 gale kiiloo 17 dabale. Ijoollee qaqalloo warri mubaarak waa'ee furdina keenyaa dubbadhu jettanu baga gammaddan eerumaa. Eerumuudha qolichi yoo abbaa mana dhabde na sidii jira. Bishi. Mutigo. Kanaaf baase. Qalabatiin kaatu yoo ta'e mormatti kaatu. Qalabatiin yoo sitti ta'uu dide kunoo kana kunoo na. Balli. Amma fakkeenyaaf qalabatiin kun qabee gana dhaabee jenna. Haati manaa kooti sabiinaa jechuudha. Qalabatii kaatu jechuun dideennan maali mubaarii qalabatii maaliif hin kaannee jedha. Na qabee jedheen akka gootochu maannatee finyoo bittee dhufti. Kunoo. Tahaan kana dhageenyaan finyoo bittee dhufaa dhiisika. Aha. Wallah. Lakkaatii tigaa wallahi akkana namoonni furdannee naamin jettanii migiraata furdachuutiin qalaba diraachuu Haaraa bituu dide warqii guddii dade haaranaa bitenna. kunoo amma asiin gidi miti. Kaadh mormatti. Bakka anan keewwadha ergi namni hundinatti farade haaraan bitadha bakka. Ishii giiftii koo lacaawataa waliin qannoo jedhanii ani si beekaa si birallee dhufeeraa xahaallee nan beekaa waan akkanaa kana uummanni jaallata kanaafan dhageessise walumaa galatti wallaahi isuma dhugumaa waan itti nan beennense. Siingilii moodabilii kanan jaallataa uummanni keenya yaa uummata maalumaaf ajandaa jaallattu an hojii keenya ani koo tiktookii kana gaafa namichi tiktookii uumu ija koorraa buxuu sitti dabalee tiktookii dhiiga koorraa buxuu sitti dabalee rifeensa koorraa itti dabalee rifeensa koorraa itti dabalee. Mubarakko. Walumaa galatti. Mubarakko. Mubiyyee. Mubeeko. Lakkii kaamera. Aara mubee kiyya si dhabee maaluma naga'umaa akkana si dhabee sila. Naga'umaaf akkana si dhabee siin jedha bara. Oyyee. Mee akkam naa jirta nagaa naa qabjaa. Ani hojii kee beeksifadhu. Baay'ee rabbi. Haadha. Sakaraan galee. Okay, tayyib. Neetworkii kee ciccitaa jira kaa. Neetworkiin kiyya baay'een dalagu akkan akkasii imumarra hidhatan tokko hidhadhee bira jira.
Asii birratti gara tokko hidhatte turtiin kiyyaan jiru immoo biyya. Rarasu. Mube. Kana misi wa mundiru keriya. La hawla wa quwwata illa billah wa ila de kalati kun najal. Ila ban nasi muti kaban nura. Ma tu jira me. Tayyib wanti jiru tikeettii warri ijoolleen biyya galuu barbaadanii tikeettii kutachuu barbaadan kiiloo 50 irraa hanga kiiloo 100tti jira. Kiiloo 50 birrii 800, kiiloo 56 balamaan, kiiloo 90 immoo 1500 birrii 87, kiiloo 100 immoo birrii 1700. Warri biyya galuu barbaadan galuu dandeessu. Biyyarraa isi gara kana namni dhufuu barbaadanii akkasumas kiiloo amma barbaadan fudhattanii dhufuu dandeessu. Akkasumas immoo amma Jimmaatti, Dirree Dawaa, Hawaasaa, Naqamtee, Maqalee, Gondar biyya isin barbaadan kutachuu dandeessu tikeettii eessayyuu teessanii jechuudha. Warri higgaawii taatanis warri higgaawii hin taanes tikeettii kutachuu dandeessu. Waa tokko yoo rakkoon hin jiru. Yaa ummata kun kiina jalaa deema. Akkaawuntiin kun akkaawuntii chaalenjiidhaan itti kenname an kuma dhibba galchuu dadhabee bira taa'udha. Follow goda to kofa. Sanjara arganne yoo jettan profaayilii jala jira. Lakkoofsi bilbilaa jira. Follow goditi. Ageessanii qaataa jira tomsitu. Follow godi akkaawuntii jala lakkoofsi bilbilaa jira. Hello jedh yeroo namaatiin kafkaafa waa biraa softee akkanan koman. Salaam alaikum. Tikeettiin barbaada. Biyya kanaati biyya kana. Tikeettii qofa. Qaxxaatti akkasi. Warri lakkoofsa keenya barbaadanii piroofaayilii jala jira. Lakkoofsa keenya fudhadhaati WhatsApp irraan yookaan immoo qaxxisaa bilbiluudhaan nu argachuu dandeessu. Tayyib. Shigiftii keenya haadha manaa obboleessa kooti kabajamtu. Nu jiraadhu simbo qabeetti keenya yeroo laayivii galtes irra deebii la hawla wala quwwata illa billah dongooro sabatan isin hordoftoonni koo masala majjiru tokko duudaa jira tokko fayyaa jira warri fayyaa dhaggeeffadha hordoftoota koo warri sammuu keessan nagaa fi gurri keessan dhaga'u namoonni tikeettii kutachuu barbaadan keessaan nu dubbisaa jette biiroo tikeettii keessa jirti maqaan jala Oda Travel jedhama. Profaayilii lakkoofsi jala immoo profaayilii jala jira. Akkaawuntii jala follow godha. Abbaa miskiinaatis miskiinan gargaaru. Namoota tokko tola tikeettii sin kutu. Dhaqaatii follow godhaatii shaanxaa 4 shaanxaa 2 miti shaanxaa 4 yoo jingalta gaafa galtu. Follow godhadhu profaayilii jala immoo lakkoofsa bilbilaa jira. Bilbila sana WhatsApp-dhaan dubbiftu tokko. Warri duudaan immoo Afaan duudeenyaadhaan ibsaa jira. Qomaan itti mara. Kana shaantaa fidee agarsiisa. Wallaa qomaan itti maraatu dhaati. Faranjoota tokko kan join jedhantu jiru xababee lamaa kootitti dhufanii si wajjin jira naan jedhanii dhufantu jiru gaafa xababee lamaa koottiif faranjoota tanimaa warri kaa all faranj joining this is Oda Travel coming in Abu Dhabi in the Dubai and you go to China you go to America you go to German you go to Italian you go to Gaza you go to Israel all of you no matter for shanta big shanta is 100 kilogram very this is the international airport in the Kushkush Leboch Haranjota kan jalan wala magalati garbi bawada ko tinan bata the follow this she's don't say hi sweet no Don't say hi, sweet, no. You go to saying, hello, where are you from? I need ticket.
I go to Ethiopia. I go to Thailand. I go to German. Don't say, sweetie, daddy, mnamen, no. This is criminal. Leboch, scam. Akasi faranjit simera, dudat simera, fayat simera. Lumakia. እሺ ገለቶ መልፋዱ ማሜ ወዱ Mame, Hala bube. Waye. mami nama. Waye abaye. Intalli tokko dengada wajjin nu argitee ibiddarra qabdeetti. Maal moga. Maammeen maal keetii jennaan obboleessa kootiin jedhu seete Ishi. bilbila sanaa kennii jette. Ishi. Maaliifi hin jedheeni jaartii qabaayee jette sana booddee. Qabaan jedheeni. Ishi. Dartiin Abudaabii keessatti. Ana Abudaabii keessa hin jira. Dirqama xiyyaara kana gadi buusuudhaaf maal qaba? Jaartii qaba jedhee jedhe cufuu qaba. Jaartii qabaa jennaan galatoomi baqqaa jettee uccatatte. Deebisee itti dawwale kaasu. Ittan dawwale kaasu. Sadaffaa irratti kaaftee maal barbaaddee naan jette. Ana Mubaarakii jedhee naasii godhudhee naan jette. Naasii godhudhee naan siinaa soon barbaadan jedhee waan haasofnu xumurreerra naan jette. Maaliif? An gurbicha naa jomee jette. Gurbichi qaba maadhaan siin jedhe biti ana hubatteettan jedheen waa'ee keetii maaltu na galchee naan jette. Erga anaafis hin mijanne gaaffii jaartii qabaa kana irratti dhalateera waan ta'eef ijoolleen gasii godhatti waa arginaan nan niftu jaartiin keenya guuteetta. Guutee? Aloo? Oo. Mubaarak. Waalaikum assalam. Magaalaa Ibiiree jalatti kootitti na galtaa? Biyya wala kam? Dalagaa maali? Biyyaa fiduu moo iqaamaadha? Dhiira moo dubara? Okay, dhiira meeqa? Waliin dubbanna siifan dawwala dheerisii naa dawwal ishii. Kulluhu dhiira bitanaa godhaa nyaachir ana waas. Meshi maame Oh. akkam ihee jettee kaatee. Maal bube mana kon deemnee hin beektu mana koo. Mana kee deemeera biyya kanatu confused nama godhaa biyya kana jabanaa qabaatamus Mu biyya aasaa biyya siif garsiisu aasaa sin aasaa. Maa keerii yaami. Waa'ee biyya kana keessatti singil dabaloon ta'e namu jiru. Fuutettamoo hin fuune kurtuu ittum. Biyyee. Laa fuutettamoo hin fuune. Hin fuune. Wayyee mu biyyee wayyee. Maal kee itti jiru laga baddu wayyoo. Keeriyaa. Waye. Maaliif fuutan siin jedhe? Bro hin fuudhin. Hin fuudhin tasuma. Dhiisuu? Maaliif fuuta? Hin fuudhin siin jedhe. Maal gochii fuutama? Utuu shamarri of sassaabdee wal sassaabdee wal gorsitee bilbila tokko kaasuu diddee walii galtee biicaccatee bilbila kaasuu diddee jettee giddii keessatti hoggaa kudha lamatti fuudhee galtu. Jarroo heloo jennaan wayyiyyee jirta nagaadha fayyaadha hin fuudhin ana siin jedhee hin fuudhinaa kana booddee maaliif fuutu? Shamarran Erga liqoombariin dhiiraa akkana jette nageenyu waggaa nutis. shamarran guyyaa hadhaatii kaafte dhiira tokkorraa bilbila kaafte anaa waliin lolli kee jedhan hin kaasin galee maammee hin fuuta moo hin fuutu Argan fuudhiin ettee dhiiseera. hin fuuta moo hin fuutuun jedhe Hin fuudhiin hin jennee tam.
Hin fuutamu hin fuutu. Mfunu. Maaliif fuuta? Hin fuudhin bakka. Taa'e fuudhuma. Wayini baabi. Mfunu enera. Dhiironni mfunu. Annan fuudha kama walitti qabee. Ana jira inshallah. Maa meeqa sigaa amma nageenyeeti. Mileena meeqa akka isaan caalan nageenye. Afur nan fuudha. Torba gaa jedhanii bara. Torba jedhamee bara. Dubartii immoo. Ana miti kan jedhedha. Ana miti. Achumaa jedhame. Dubartii utuu fuune dhiirri hundi fuudhe torba nu keessi. Ana miti kan jedhedha kan. Bakka Warra nuun olii jedhe. afur keessaa nan qabaa duniyaa kanarraas nan qabaa rabbiif jecha nan qabaa. Adii afaan qaba. Nan qabaa